ولين يادا كرا درسي حرفي في قرانا يادا والنقا شيرين بايت والقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي أكاسو شير والقرا بايت والقرا سكنتا أكا جتنيتي أكاريفو بالما سينيسينيتي درسي يقلو فيانا الناركو رارها جان قباتنا dhimmi keenya naarkuu osoo hin ta'in darsii qara waa ta'u kanaafuu hanqasuu sheer hin baayitu wal godhaa. Daffaa yoo sagaleen ni lallaba yoo lallabe jettaniis ayyee rajoone isheen negartanii garuu negartanii katabbii warra odaa jaatan katabbii warra odaa jaa kanama hijaa katabbii irraa qabuuttiin gurguddisee katabe lafa gaale booda makiinaan dhaabbuu hunda qabaddu takkee gallaan irra deebii fi jinniin hin jirtu. Rakka katabaa wannaa kaa eegaluuf laala amma ani akka duritti dubbii muggutuu hin beeku. Harree dandeessan qalamaa fi dabtara qopheeffadhaan eeggaddaan isiniin jee qalamaa fi dabtara qopheeffateen eeggate carraasaati. Kan magaalaa uwwisaa kaawwa nama qofa dhiistanii booda kanattiin dalagadhu qaceellotti huy godha. Sagalee ittiin dhageessanii garuu sagalee dhageessanii rabbiin na fedhanii lallabaa akka dadhabne jettanitti nama meeqa qofaatu jira. Nama 20 22 seentee ammaan tana garuu sagalee ittiin dhageessanii sagalee ittiin dhageessanii dafaa makiinaan ka'uu deemti kajar jedhu nam tokkoo lama qarsaa laangee qullubbii jeen gaafa kan egaa ni eegallaa darsii teenyaa inshaallah darsiin akka katabbiin akka agartan kanatti afaan oromootis meeyaan qasuu hanqa uummanni ol seenu afaan oromoo tanaa irra deebisa qaba. Maalli kajar jedhu jettaa miicirama haus maarkara isaan kaa'e way aniin kun kanuma akkami kaa'e maarkara ayyee qalamaa fi zaftara qopheeffadhaa dafaa makiinaan takkee gallaan dhaabbachuun beektu. Egaa akkuma baallama isinii seennetti sagantaan eegalle jennee har'aan tana jalqaba qubeerraa eegalla. Oguun kana katabee fixee ol goradde yoo namni dhibban seeniin ammaattu naan ga'e oguun kanarra deebisee fixetti namni diimaan achi gubbaa jiru nama 43 seentan tiradhaa dafaa olaraa shariikotti keessan maaliif kheyrii waliyaamaa jenne dafaa
maaliif nama hedduun waan kana haa eegalluu jettaniiti yaada kannattanii kanaafuu arranii eegallaadha taphan beeytu beeytee gaaddisni islaamaa waan ni goone jette godhuma inshaallah aya futame gadeemtan way carraa qaysan maali warra konnekshinii zaphatuu jira isinis kaan invite maarree ol gootan ani isinitti himeetiin jedhe zabtaraa fi qalama qopheeffadhaan jee zabtaraa fi qalama qopheeffadhaan jee aya ayyee alif ba ba oy soddomitu gadeebitamo makan booda nama invite goone jettaniif keessa haru jirtanisa ani gaa beekaatiin jabeeta fedhu namni jiraatiin sa'a dhufetti inshaallah laalee irraanii fayyadama jeetii jaga namni heddummaachuu dhabee ani waan hamilee naa kannuu miti wanni hamilee naa kannu dhaamsi kiyya sirritti hawaasa geemoon geenyedha waniin jechuun gahuu baatuu san wamaa aleeka illa albalaagul mubiin jee rabbii ergamaa isaa nabi muhammadiin ati wanni sirra jiru dhaamsa gaduma geessuudha hadha geeffatuuf karraa fayyadamu hatti godhu namaa miti namni sirri jiraachuu baatus ambeekaatumaan hamilee teessaniif akka invaayitii fi hiriyoota keessaniif itti afeertanii kheyrii walii hamta jechumaan malee namni jiraachuu baatu sanittumaan tuqa rakkoon qabu maaliif waan kana niin eegale jee eegaa niin eegale jee booda kasa'a dabarsee dhufe sheekaa irraa deebii bikkisan akkamii hin dhaqqabu ani hin dhaqqabu egaa amala kiyyaan isinii mammaas waamuma kanarratti waan takka yoo yeroon hordoftanii yoo isin dabre wanni kun waan taa'u jecha achirratti hordoftan irra deebii jedhanii waan san dhibboota deebisuun xiqqoon ulfaata fakkeenyaaf akka Sheekh Anwaar gaaffii waa'ee fatwaa gisee gaafatan gaaffii takka ta'a namni tokko gaafate namni diidanfaan daayireekshina jijjiiree gaafachaa oola kanaafuu hogguun himu qalbiidhaan na hordofaa yeroon mata duree san irratti himu hanqaan xumurutti na hordofaa yoo isin hin galle daqiiqaa isiniif hin kannaa san keessa na gaafattan waan hin arra qaraayise yoo barbaachisaa ta'e borumsaa sagantaatti aantu riviishin yaadannoodhaaf waan takka irra isin gaafadheetiin eegas booda darsii itti aanutti dabru walii gallaa qalbiin na hordofaa qalbiin na hordoftanii irraan isinii deebisa maaliif akka hatabbiin isinii mul'atuuf jeeti har'a akkanaa boru maarkara kannam sadiin rakkataman fidadheetiin dhufaa guddu'a gaayoo magaalaa keessan jiru naan jaanis nasiiba carraa keessa way carraa dhiyaaddaa sagantaa harfii fi qura'aanaa darsii gaaddisa islaamaatiin isiniif dhiyaattu arra ilaal arra wanta keessanillee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhiyaaddaa Yada. Apa mereka nak itu torba fi, torba kan ada hedin dete hilta. Aku torba miti, bukan? Mali saya yun ofi. Masya Allah, alhamdulillah. Ega. Qalbiin hordofu qofaan isin irraa fedhu ayyee qalbiin hordofaa ka salaamtaa jalaa deebisaa suuta jee ana hogguu waa himu hogguu waa barsiisu afarsuun beeku suuta jeetiin akka anaaf naagalutti itti yaadee akkasittiin godhaa ammaas hogguun barsiisu akkaataan ittiin isin barsiisu yoo kan isiniif hin galle ta'e akkaataan ani itti barsiisu kun yoo kan isiniif hin galle akka tasaatti
akkaataa itti isinii galu isinii mareeddeetiin akkasii oofa. Yoo kan isinii ta'u ta'e ni taayettan. Yoo waan fooyya'u qabaates ni akka itti fooyyessu goonaa maaliif wayina sajjee lafaan lafuuf enerjii fixadhuuf akka isin irraa fayyadamtan yoo rabbii isiniif laaffise. Kanaafuu qalbiin na hordoftanii akkaataa hundaa'u na jala deemtanii dhiyaaddeeyanii barnoota diinaa barannuu yaa nama muslimaa yoo barannee waa hubannaa santu nurra jira wallaalumaan nama miti tanaafaa barannu yoo barannee waa hubannaa tanaafaa barannu barnoota diinaa barannuu yaa nama muslimaa yoo barannee waa hubannaa santu nurra jira. Diyaadde abshir anis diyaadde isinis dhiyaattanii isinis anis diyaadde hadura galma ga'u nam 70 gadiimtan dhibba gaanjee ani fixuttiin jira hawaati qonnaafe isinoo tara takka 80 fi amma 80 takka taatan 19 isiniif hadura fixatu gaawa hadura fixatee ana isin dura fixee eegala isinin na dura fixatee na eega ni lallagaa hamoo ani isin moofiin deema bakka isa afur taatan isin moofiin deema isin moo'ee awon nama deemta boo adura ay nafshan sagattamii shan hamoo namootan dhibbaafi takka seetan bakka namootan anaati dhiyaatee takkaafi zeeroo na baastan jirtan har'a har'a takkaafi zeeroo na baastanii jirtan boruun isinirraa habardaanis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليين إسلامات كابو دالي رادا ورين سجنتا تي في قديس إسلاما خلايب ستريم فيسبوكا بيجي قديس إسلاما رتي إسنيك دبرتو سجنتا تينيا تان أرى تان درسي جلقبا حرفي قرآناتي درسي حرفي عربيتي في قرآنا جتو خدا تكفاتي دالي egaa sagantaa tana keessatti akkuma isin yaada kannattanii sagantaa tun haanuu eegalamtu jettanii gaaffii dhiyeessatanitti gaaddisni islaamaa koreen itti yaaddee wanni kun eegalamuu qaba jechuudhaan waan murteessiteef jecha Usmaa'eel Hashoo asitti isinii baastee jirti. Egaa koree gaaddisa islaamaatis hedduu galatoomfachuu qabdanii waan gaaffiin tun barbaachisaadha. Kanaafuu gaaffiin hawaasaa deebisa argachuu qabdi. Wanni laffaanee miidiyaa irratti eenyuuf waan bu'aa hawaasaa qabu yoo hojjenne qofaa. Kanaafuu murtiin dhibbarraa dhibbatti murteeffamtee jirti. Usmaa'eel hawaasa duratti dhaabbadhu jechuudhaan murteessanii inshaallah ani san qarabbiin alaaffisee isin duraan dhaabbadha. Isinoo maaliin cinaa na bira dhaabbattan gurra qalbii qaawuun qalbii keessan naa qabattan. gurra qaawun fedhu asiin fuudhee isin gannabu ammallee gara qaawun fedhu kan hiraata nyaachaa oolu sagantaa giseen dabarsu qoonqoo nyaachaa oolu jechuun hin nyaatina jechuu xiyyaa miti beekaatiin jaa. Kanaafuu akka qalbiidhaan na hordoftan jechuu barbaadeeti jalqaba sagantaa maana dura fiidaraa buqa akkanatti taa'e ani uummata waan katabbi ani ammaan tana koompitara bira hin jiru. Wanti asirratti ilaalaa katabbii akkana godhachaa hin danda'u deebisaa isinumaan irraa deebisa. Egaa jalqaba wanna kana harfii fi quraana sagantaa hedduu tana akkaataan itti barannu kalee moo maali simeetiin jira. Jalqaba harfii irraa eegallee harfiin tun maali maqaansii sagaleen isii kannitu akkami eessatti uumamti makaarijal huruuf harfiin eessarraa baatii eessatti uumamti akkami kan jedhu tartiibaan laallaa. Eegas booda
qubee tana keessaa tan boca wal fakkaatu jira. Boca wal fakkaatu jira. Tan gisee dubbisne maqaa fi sagaleen isii adda addaa. Ammas tan bocaan gargarii tan sagalee walii dhiyaatu. Tan gisee dubbisnu akkaan wal nama fakkaatu jira. Tanas adda baasan. Kan biraa harfi yookaan qubee akkaataa kitaaba keessa jirtu harfi yookaan qubeen barreeffama quraana kitaaba keessa jirtu fakkeenyaaf tana qofa oriijinaalii yookaan bu'uurri qubeen bu'uuraa kan hogguu ta'u qubeen barreeffama kitaaba keessaatti boca duratti akkamitti teessi jidduutti akkamitti teessi boodatti akkamitti teessi maal qabdi habba meeqaa yoo jidduu dhufte akkamitti dabaaquu dandeenya barreeffama keessa ta'u wal fakkaatu jira akkamitti dabaaquu dandeenya milikinni iddaan beenu kana hundaa tokko takkatti daba caasnee ilaalleet inshaallah eegas booda egaa qubee kana finne booda hara maaliif deemna sagalee qubee fi qubee ida'uu qubeen sagalee humti sagaleen qubee arabaa sagaleen arabiffaa taakkan faadha eessatti humti ammaas akkan jennee laallaa haddaanu sagalee booda jecha laaluu saniin duratti dubbachiiftuu laalla eegas booda sagalee dubbachiiftuu dheertuu gabaabdu san hunda akkasii laalla amma arra jalqaba garuu sagaleen tiinii dhageeffamti yoo dhagayeemu waate chaarjiin godhaa meeqa barreessaa arraan tani jalqaba aliif irraa eegalla waan hundaa'u tartiiba ijoollummaa suutatti eegallee laal immoo gisee dhalatte dura ciiseenyaa jetti eegas booda gara galtu eegas booda akkana garaa lafarra shorreetti eegas booda maali daaddee jijjiirti daaddee booda ol kaatee jecha tartiibaan deemti eegas booda ni fiigii jechuudha. Kanaafuu tartiibaan yaana inshaallah sagalee ittiin dhageessemi. Okay. Ni eegala. Hayyee qubeen addunyaa kanarra jirtu adda addaati. Kana seenuuf yaan dura. Fakkeenyaaf qubee shanta boca isii adda addaa yoo fudhanne takka qubee laatiin takkanaa jechuudha. Afaan Oromoo haa ta'u, Ingiliffaa haa ta'u, kan biraa haa ta'u. Garuu Giriikis qubee ni qabdi. Qubeen san amma itti fayyadamtu san haa dhiisnu. Takka qubee laatiin. Qubeen lammaffaa qubee shanyii Chaayinaati. Sanis lammaffaa inni haa dhiisnu. Qubeen sadaffaa qubee shanyii Hindiiti. Sadii. Afraffaa qubee Amaariffaasi. Saabaa. Maaliif ammaan tana biyya addunyaarra namni Itoophiyaa ni jira. Itti fayyadamaa. Kanaafuu qubee afraffaa jennu. Qubeen shanaffaa ammoo Arabaati. Qubeen Amaariffaa ta biyyaa katabbii akkana kataban. Karam kataban. Kara mirgaa kataban. Bitaacharraayi kara mirgaa kataban. Qubee Ingiliffaa yookaan qubee laatiin tana bitaacharraayi kara mirgaa kataban barreessan. Lama. Qubeen Hindiitiis kana katabanii gubbaa riiqan. Gamanaayi bitaacharraa kara mirgaa barreessan. Qubee si dubbanne lamaan nuuf. Qubee Chaayinaa katabuudhaaf akkana gaggataban. Akkattis ni katabanii irra guddaa akkana gaggataban. Qubee takkaan nuuf Arabiiti. Qubeen Arabii ammoo akkatti katabamtu mirgarraa kara bitaati. Mirgarraayi gara bitaa barreessina qubee Arabii. Walii gallaa qubee Arabii mirgarraayi kara bitaachaa katamu. Walii gallee naaf hordofaa qalbii naaf hordofaa.
ammas jidduutti waan takkaan isin gaafadha. Barreeffamni kun isinii mul'ata? Barreeffamni kun sirriitti isinii mul'ata? Yoo isinii mul'ate naa barreessaame. चाइना को फाम के फानी दीदी नहीं बिया मैं हिंदी से भाई जानती हूँ मेरा नाम उस्माइल अली शो सिनियाली अरे कौन है तुम्हारा नाम यो जी उस्माइल अली शो ले फिल्म हिंदी खजालाला दलगू दे माना नहीं जेना वानी मन फिल्म दूर लगे फटे सनी दू पटे मरे आइए ओके माशाअल्लाह आइए wala maatu direree funara ku jira sagaleen tiini dhageeffamtii taakka lama tokko qubeen mul'atti maashaallah qubeen arabaa mirgarraayi gara bitaa barreeffamti jedhe eegaas qubee arabaa qubeen hogguu kitaaba keessatti agarru meeqa taa'umsisii akkamii fi kaniin amma an barsiisu tun addee isinii ta'uu mala walii beeytan akka barnootaaf nu fayyaddutti haa'ee garuu qubeen orijinaali takkaa'u qubeen dhaabbattuun taarabaa 28 qubeen arabaa dhaabbattuun 28 qubeen arabaa dhaabbattuun 28 qubee tana keessa dubbachiistuu 3 jira dubbifamaa 20 fi 5 jira egaa qubee ingiliffaa yookaan kana qubee afaan oromoo keessa dubbachiiftuun 5 jira dubbifamaan 20 fi takkaa jira walii gala 20 fi 6 tana 28 qubee 28 dubbachiiftuun qubee keessa jirtu 3 ni laal dubbifamaan qubee keessa jiru 20 fi 5 egaa kana hubanne egaa baay'ina siitii kana hubanne amma ni jenna akkaataatti jan dura laalla san duratti osoo na duraan jenne duratti na jalaan jenne duratti maqaa himeetiin akkaataa taa'umsa bocasii isiniif himu maqaa dubbadhaatiin akkaataa taa'umsa bocaa isinii himu akkanatti torbaa jira torbaan barreesse taakka 2 3 4 5 6 7 torbaan barreesse ammaaf akkana barreesse barreeffama kaan peejii irratti isinii baasaa footoodhaan daawuloo godhatanii san irraa hordoftan inshaallah wuliina jala yoo tun jiraatte ammaaf kan akkanuma naa hordoftan kaan boodaan isiniif achirra baasa walii gallee inshaallah asiin akkana torbaa jira asiin akkanatti taakka 2 3 4 jira torbaan bikka 4 28 torbaan bikka 4 28 egaa akkaataan taa'umsasii maal akka fakkaattuun hordofaa tanaan aliif jennaan lakkoofsa takka fakkaatti aliif kitaaba keessatti qubee lama ta kitaaba keessa jirtu qubee lamaatu hafee jira as keessa qubee lameen haftee hamzaa fi lam aliif maaliif akka haftee ni dubbadha aliif jennaan tana takka fakkaatti baa saanaa jalaa maal saanaa fakkaataa bocnisi tuqaa takka jalaa qabdi taan tuqaa 2 gubbaa qabdi wal fakkaatti saan tuqaa 3 gubbaa qabdi jiim maal fakkaatti lakkoofsa 5 fakkaatti tuqaa qabdi jidduu haanumaan qabdu haan wal fakkaatti tuqaa takka gubbaa qabdi amma boca akkaataa fakkeenya isiitiin himuu deema taan itti deemina qubeen daal maal fakkaate kana jettee jirti laal waan afaan barate daal fakkaatee tuqaa takka gubbaa qabaa raan harriqqaa qabdi zaay tuqaa takka gubbaa qabdi raa fakkaate siin akkan hojiitti shiinis tuqaa 3 qabdi su'aat fi daat tuqaan addabaanii xaa fi zaanis tuqaa addabaanii aynii fi ghiin faa fi qaaf hayyee akkana fakkaatan eegaa nuun
saanaa fakkaattii tuqaa takka gubbaarraa qabdi. Nun booda wooyi jira akka kitaabaatti ammoo haadha akka tartiiba seera qubee arabaatti nun boodaan haa woo hin jirtu. Haa jira. Haa booda wooyi jira woo booda yaa jira akka seera qubee arabaa orijinaalaatti. Ammoo as keessa waa lama jiru. Qubeen miim nuun woo dhufteeti haa jennee lama aliif jenna. Lama aliif akkanaa takkaa jira. As keessa hin jirtu nu fayyadu qaba. Akkanaa jira. Hamzaa jaaniiti akkanaa jira. Ayyee hamzaa yookaan alif hamzaan tunii fi tun obboleeyyan takka ammoo kun bakka itti fayyadamtu jira bakka itti kana fayyadnu jira bakka itti kana fayyadnu jira. Kana maaliif goona kun maal ibsa? Kana maaliif goona kun maal ibsa? Bakkasii geenye ilaal. Lama aliif fayyadnu kunis kanaa fi kanaa walii daami. Lam tara lama hin deebisu jennee dhiisnee kanaafuu kanaafin keessa hambise. Ana qofa osoo hin ta'in internaashinaal qubee arabaa 28 kana. Ayyee amma maqaa isaanii qofa laallaa maqaa booda sagalee isaanii ilaalla. Maqaa qofa laallaa maqaa booda sagalee isaanii ilaalla. Abogaan raadoo kana manuu bilbiloona itti barreessa gaa'o jawwaala jettaniini moobaayiliin itti dabarsu jira. Kompiitaraan miti moobaayiliin dabarsu jira. Moobaayil dabarsu jirtu yoo itti bilbiltan sagantaan karaa muramti hin bilbilina. Yaada yoo qabaattan lakkoofsanii fudhattan ammas godhattee yaa'isin. Bilbili gaamma dhiira taatu. Aga akkam irraa taana uummata kana. Faayidaa barreeffamaan nu cinqusanii isaa barkun. Lakkoofsa biyya achirratti hin baaseemi. Faayidaa barreeffamaan nu cinqusanii. Ayyee beektaa wanni sharrii hin qabne namaaf hin toltu. Kanaafuu wanni nama jeeqaa yoo jiraannes wanti sagantaan namaaf hin toltu. Ayyee hordofa ninjaa na jala jettan ammaan tan alif kana sadii jennaa bikkuma jirtanii na jala jettan alif 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 ba 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 ta 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 sa 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 waalaikum salam deada sa ammaaf na jalaa jettanii akkamitti akka jennu qalbiidhaan if hordofaati waliin akkaataa itti bahuu qabu wajjii irratti haasawaa. Jiim 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 haa 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 خاء 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 دال 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 زال 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 را 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 زاي زاي زاي
siin 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 shiin 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 زاء 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 عين 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 غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 ها 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 واو 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 يا 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 إيجا أما جنة جنة مقاساني وجي جنة إتياني أما تروني قونو هقون دبسو isinis dubbistaniiti qaama keessan khamiiraa iftoottan fakkeenyaaf arrabni akkam ta'a sagantaa itti aantu keessatti wanta isaanii akkamitti akka uumaman irratti haasawaatiin isin galisaa deema amma immoo irra mari'achaa deemnu osoo bakka san hin geenye dura akka giseessaniif nu laaffatu arrabni keenya akkam ta'a gisee qubee tan takka takka dubbisu hidhiin teenya akkam taati qalbisaa deemnu ilkeen teenya hoo sochiin isii akkami hokkeen teenya akkami hafuurri akkam ta'a sagaleen akkam taati waliigalaa irraan deebi'a arrabna keenya maal dalaga takka hidhiin teenya maal daleeyti lama ilkeen teenya maal daleeyti sadii kokkeen teenya maal daleeyti afur hafuurri akkam ta'a waan kana xinxilaa yaadu maaliif yoo akkana waan kana hubanne yeroo feetetti namni alii baataa saajii siin hin jau ifii teetiifuu qalbistee deemtaa bakka san gisee dheeytee sin dhibu maqaan qubee tiifii kun sin dhibu kanaafuu takka irra deebi'aa wanni waliin laalaa deemu takka arrabni keenya gisee qubee tan takka takka dubbisnu arrabni keenya maal ta'a sochiin arraba keenya akkami hidhiin teenya akkam godhati lama sochiin hidhii teenya akkami sadaffaa sochiin ilkee teenya akkami afraffaa sochiin kokkee akkami shanaffaa sochiin hafuuraatii fi sagalee akkami funyaanis ni jira bakka funyaaniitis bakka funyaaniitti gisee makaara jedhu uruuf bal'inaan seenne qaceeloo laal ammaaf isii tana qorachuudhaaf qubee tana akkati jennu qorachuudhaaf waa shanii takka arraba sochii arrabaa takka lama sochii hidhii lachuu sadii sochii ilkee afur sochii kokkeetii fi shan sagalee fi qilleensa hayyee alif jaamee alif okay sochiin arraba keenyaatii fi sochiin hidhii
asirra meenaa barreessa laalayyaan sochii arrabaa firii yoo himtanis bareedaadha bikka takka yoo himtanis bareeda arrabni keenya akkam ta'a hidhiin teenya akkam taati ilkeen teenya akkam taati hafuurri akkamii yookaan sagaleen akkami alif gizeen alif 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 meeqa yoo isin ulfaate hidhiini sossootii waan tuyxuutu jira hayyee maammi abbaamsaa maal barreessite alif gise jenne hidhiin teenya maal taati hidhiin teenya maal taati arrabni keenya maal ta'a akkam ta'a eessa tuqaa maal tuqaa arrabni keenya maal tuqaa hidhiin teenya maal tuuti ni ulfaate wayyaa kun hidhii fi ilkeen maashaallah hidhiin gubbaa maashaallah hidhiin gubbaatii fi hidhii jalaati moo ilkeen gubbaatii fi hidhiin jalaa waltu iti alif alif maashaallah alif 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 maashaallah bakka akkana gisee barachaa irratti haasawaa deemne nama jalaan dhabamu maashaallah takbiir takbiir alif alif maashaallah oguu alif jenne hidhii teenya ta gubbaa alif ilkeen teenya ta gubbaa dhiifam ilkeen teenya ta gubbaa hidhii jalaattu itti alif ni tuuti maashaallah uwwisan maashaallah maashaallah allahu akbar takbir ay allahu akbar fi jettani maashaallah himeetiin badhaasa if badhaastan ayyee maashaallah sirri deebistan hidhiin jalaa ilkee gubbaatu yookaan ilkee gubbaa hidhii jalaatu alif gizeenu alif alif arrabni keenya finqiyoo ilgoo gama gubbaa tuqee gabbu'a arrabni fintii ilgoo gama gubbaa tuqee gabbu'a ilgoo afaan keessaa ka gubbaa tuqee gabbu'a alif 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 okay asitti sagalee fayyadamnu moo hafuura fayyadamna addaan baasa alif giseennu isin cuftinume harka keeysan alif gisee jennu harka keeysan afaan keeysan dura jala qaba harka keeysan bikka tana afaan keeysan jala qaba alif alif fakkeenyaaf harka gisee jala qabne yoo godhe afaan keeysaa yoo hafuurri gabbee yookaan qilleensi gabbee nu qabbanaa'u takka harki nu oowwa yoo hin baane immoo nu oowwu takkaas nu qabbanaa'u kanaafuu alif jenne ilaalla hafuura abbaa immoo yoo qubeen tun yoo hogguu nuti dubbisnu qubummaan fedhee gisee dubbisnu takka harki keenya nu oowwe takka harki keenya nu qabbanaawe qubeen san tan hafuuraati yoo harki keenya hin qabbanu yookaan hin oowwine qubeen san ta sagaleeti malee ta hafuuraati miti ayyee ayyee alif 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 maaltu okay ayyee ammas ulaagaa qabna ulaagaa qubeen tun hafuuraati moo tan sagaleeti jettu ulaagaa qabna san gisee wanta seenne ilaal maashaallah irraan deebee takka alif gisee jennu hidhiin teenya tan jalaa ilkee gubbaatuuti arrabni irguu afaan keessaa ta gubbaatu eega deebi'a jalqaba ogguu jechuu deemnu afaan keenya dabalama
goonatti koo afaan addaban jalqaba osoo alif hin dubbisne booda afaan keenya addaban alif 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 jenna alif jenna okay yaaltanii mee isin cuftinuu deebisaa sirrii deebisuu keessaniif ilillii fi ergaa ifuma teessaniif ilillii ifiif ergaa badhaasa maashaallah ma akkam jee maaliin akkaan isin badhaasun beeku deebisaa sirrii deebisuu keessaniif ifumaaf ilillii badhaasamee asirratti ilaala maashaallah ilillii fi ergaa allahu akbar maashaallah alif maal akka ta'e hubannee jira amma alif qubee alif akkamitti akka dubbisnu qabxii sadii hubannee jirra taan itti deebina gisee makaarija luruuf seenne boca asirra kaasnee morma asii ol kaasnee afaan akkam ta'a arrabni akkam ta'a ilkeen akkam taati maarree akkam taati suuraadhaan laalaa deemna akka nu jalaan bannetti fakkaana waan kana ka qofaatu ilillii fi ergaa abshirumaa yoo ilillii qabaachuu baattees takbiirii allahu akbarii barreessi maashaallah maashaallah qubee alif akkana jenneen qubee alif akkana jenneen arraaf qubeen alif kana fakkaatti akkaataasii arraaf ha jalqabaa waan ta'e jecha isin yoo heddummeesse nama jalaa bada wanni hundinuu qixuma qabiyyee isiitiin deemuu qabdi arraaf hanqi kun waa'ee alif yoo beekne ni gaa qaceelotti hayyee gaafa kaani ijoollee kana hojii qaraanaa beeyte alif maal qaba rammata rabbii qaba jedhanii isin laate alif maal qaba jennaan aandee quxurii qaba jetteen afaan amaaraatti lakkoofsa takkaa miti alif maal qaba aandee quxurii qaba jetteen maaliif lakkoofsa takka fakkaata kanaafuu bocni alif ammas isin jala akka hin banne bocni alif akka isin jala hin banne orjinaalli isaa lakkoofsa takka fakkaata lakkoofsa takka fakkaata bocni alif namni alif wallaalu bocaan jiraachuun mala ammaaf orjinaala kana yoo sii gale gisee bal'inaan akkaataa taa'umsa qubee quraana keessa jirtutti yoo laalle hogguu laallu girri si ja'uun malaa orjinaalli isaa alif qubeen alif orjinaalli isaa kana fakkaata qubee lamaffaa dabar billisaa oromoo baga dhagayaan dhufte haya arraan tana maqaa keessi yaame hin gammaddu maashaallah baga dhagayaan dhuftan hin qabdu ililii qabdu billisaa oromoo saahibii maashaallah hayyee qubee lammaffaa irra deebinu qubeen lammaffaa ba jennaan ba 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 qubee lammaffaa harfii yookaan qubee yookaan harfii lammaffaa ba jennaan ba jaame ba 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 hayyee ammas madaala qubee baallaal baan qubeen baa hogguu dubbisnu arrabni keenya akkam ta'a ilkeen teenya akkam taati hidhiin teenya akkam taati kokkeen teenya hundaa'uu kan irraa qabannu dubbannaa kun ilaaftuu na fakkaata ba mee arrabni akkam ta'a barreessaa mee ba maashaallah
maashaallah hoonaa jabaattan way barattoonni kiyyanaa jabaatee maashaallah mee akkamii isin godha isin liqimsu way maashaallah wallahi lazim allahu akbar allahu akbar allahu akbar maashaallah way maashaallah takbiir egaa maashaallah arra hamilee ajaa'ibaa qabdanii way bakka ulii nan darartan jechuudha kan haala kanaan laaftumatti wanni hundi isinii gala jechuudha maashaallah egaa qubeen baa hidhii lameen waltu hidhi jalqaba hidhii lameen waltu hidhi egaa waltu hidhe booda ilkeen akka dabalamtee jirti arrabni bakka isaa taa'u jira ilkeenis bakkuma sii jirti maali kan hojii hojjetu hidhii lameeni gisee jenne waliin xuynee adda gallakkisi jennee dubbisne jechuudha maashaallah kana naa deebisaa ka maashaallah allahu akbar amin walumaanuu rabbi nurraa jaalatu aminaa sulee dhiyaadhaa obboleeyyan kiyya wayyaa tokkichee akkana yogguu hamilee qabdan anis bakka hogguu sagantaa teenya yeroodhaan irra sagantaa baaseetiin isinii laxxafaa isin gisee hunda qalbii na bira jiraadhaa akka waan asin lafa hokkarraa fayyadamtaniin fadha maashaallah mee sirri deebisanii jirtan qubeen baatu laaftu beeytaa qubeen baatu laaftuudha qubeen baa laaftu namni yeroo hedduutti fayyadama uumama keessaa lamatti fayyadamu gisee ijoollee xixiqqishoon booche takkaa maal jette haati ilmoo gisee sossobdu yoo ilmoon waa itti aartee namni tokko isii boochise tuuji jettee turte ba jettiin irra tuu jettiin irratti tufee tumi dha'iif irraa qabaladu jechuudha akkas jechuudhaan gaaf tokko jaan beeyladaan afaan ni beekti jeetiin isinii mee jiraa midheen gadda afaan oromoo ni beekti jeetiin jiraa kana hoolaan ni jaani hoolaan ilmoon haadha bira dheeyteeti gisee hundaati gowwaadhaa humaan beeytu waa takka beeytu jaanii arrabaan dhukkeen irraa kaasaniiti umma mana barnootaatiin dhaquu fedhaa jee gaafate ilmoon hoodhaa gaafatee jaan haati garaa laafteeti dheeyxee mee yaa abaluu kiyya mee ilmoon teenya tun barnootaan baradhe jettee murteeffattee jirti kanaafuu gowwaa jaanii laanqaammaan warrabsu jiranii nutillee naa wallaala keenyaan warrabsanii ilmoon teenya tun haa barattuu jetteen abbaan boolaan gaafatu samii harka jaaniitiin irraa dhiisi maal barattii miti walumaan ajjees boonee ta'e jeeti didee jaan abbaan kana ilmoon cinqinaan bakka abbaan rifatee haa kottu mee kottu ni asi jee dabtara fudhadhu jee fudhatanii yaa'an kana mana barnootaa isa geessan madarasaa geessan dura haadhaa fi abbaan fuudhanii hoolaa kana madarasaa geessan ayyee amma madarasaa hogguu seenan sheetichi harfi arabaa tana barreesseeti qaraa'isu jira deemee kutaa takka naqaa jaaniin dhaqeetuma hoolaan ulaa daddaawaliituma ol seenee haadhaa fi abbaan ka alaa asoo jiran dheeyxeetuma hoolaan jidduu teesse ijoollee akkasii takkaroo jirtu jira sheetichi harfi arabaa barreessu jiraanii barreessee aliif jennaan hoolaan baajee hin dhageenyeeti ijoollee warri hojii taa'u mucaan kun maa hariifaa'u
tiyyaan tun hariifaa'u nu dura qaraatii boo'ee jaaniituma jeewulinaa son sheeti jira deemee duuba isaanii aliif jennaan hoolaan amma sagalee ol kaasee na faarsu jiran jettee hoolaa xiqqoo san boo jetteen sheeti shir jeetuma laalee hubachuudhaaf aliif jee hoolaan ammaas baa jennaan oo kootu bee jeen ati kutaa takkan taatu kutaa biraa naqaa tun han sheeka duraa barattu qaraatu abbaa fedhe dura ni fiidiiti kanaafuu bakka biraa geessaa jeeti daayirikteera bira deebisan oggusuma naqanii bar farraa fuudhaniiti daayirikteerri eega tun sheeka dura qaraate kana fixee jirtiiti kamadarsaa barnoota ammayyaa naqaa jeeti oofan amma dhaqanii iskuula naqan kaa fuudhaniiti iskuula naqan amma iskuula gizee geessanii edaa qubee kutaa takka naqaa jaaniin kunis edaa barsiisaan qubee afaan oromoo barsiisu jira way ajaa'iba qubee afaan oromoo barsiisu jira akkuma naqanii teessatti barsiisaan qubee afaan oromoo je hoolaan baa jemmas hayya takka tunnu qabatte ammaas deebi'ee barsiisaan jennaan baa jemmas irra deebi'ee hay aboo kuni barnoota fixee jiraati hara kolleejii jaanii akkasitti tarmiidhaan kolleejii dhaqee jaan maali jechuu barbaade akkaan yaade ala nattaatan isin akka hoolaan tarmiidhaan deema isanitti na dura deemu jirtan maaliif duraan namni tokko tokko hin galuu fi dhabuun mana jeetii yaadaa ture beete maashaallah hin galuuf jeetii yaade garuu isin akkaan ayyaade ala nattaatanii ulmaa hoolaa san bira qottanii maashaallah haay wallahi isin biyya kanatti shaashaa gootanii akkana naa deebistan kana akkaan isin godhuu qabu isin liqimsaa goy silaa isin bira jiraadhe moo maanu goote innam kurkummiin isin dhanaatii qabaan maashaallah qubee baatis ni qabannee jiraami aliif akka taate baanee jira laalee jira baanoo qubee akkam akka uumamtuu fi bikkatamii fi akkamitti maqaan sii maal akka fakkaatu laalee jira maashaallah abshir qubee hayyee darsiin teenyaa akkuma beenutti sa'aa takka takka goona beektanii sa'aa takka takka gisee hunda maaliif yoon oovar isinii godhee isin duraa ol keessa laaqamuu mala waa hundaa'u akka isinii galee akka hin irraanfannetti sagantaa galgaluu ni jirti guyyaa lama malee guyyaa 5 jirti guyyaa 5 ni jirti guyyaa 5 taphachaa bu'aaraa gagammadaati akkasitti sagantaa walirraa hubannaa barachaa deemne inshaallah hayyee walii galaami eegaa yoo akkana taphanne nu gala tanaafuu sa'a takka nu guutuudhaaf daqiiqaa 8 hafe daqiiqaa 8 kana keessatti inshaallah waan takkaa fi lama katti dubbannu jira qubee lameen tana qabanne akkaataasi qubee tanatti daan sadi yoo oofne har'a boru 3 4 5 oofuu dandeenya maaliif yeroon jalqaba maqaa jedhuu fi haasawaatu yeroo nurraa nyaate qubee takki tana itti daanna hayyee garuu sheeriitti jirtanii sheerii barsilaa nama 1,000 ol ta'uu qaba sheer namni waliigalatti sheerii gisee gootan moorzaa waan kee ta'uu qaba maaliif obboleeyyan keessan hiriyoota keessan asirra yaamuun haalaan gaarii jeeti yaada inshaallah meegaa arraaf tajalqabaati rakkoon qabu inshaallah suuta gisee namni bare ifiifoo qophooytanii dheeydanii maashaallah walumaanuu rabbi nurraa jaalatu inshaallah obboleeyyan kiyya egaa qubee sadaffaa kanatti deebina qubee sadaffaa kana ammaas qalbiin jala deemee ilaala taa jaame tara 5 jenneeti eegas booda waan akkaataa ulaagaa jenne san laallee irra barreessina shaneenuu
qalbiin if caqasaa jennu. Taa arrabni akkam ta'a, ilkeen akkam taati, hidhiin akkam taati, kokkeen akkam taati. Taa 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 taa. Waalaikum salam. Taa Oromoo baga nagaan dhufte. Zubeeddaa baga nagaan dhufte. Waalaikum salam. Dhiyaadha. Taa 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 wii kamiin isin godhu maashaallah. Mee haa ulaagaa siinuu hima. Maashaallah. Waalaikum salam. Jaanee baga nagaan dhufte. Dhiyaadhu. Garuu ni turte, hojiirra turteensa. Ayyee warri amma dhuftan dhiyaadhaa. Maashaallah. Dhiyaadhaa warri amma dhuftan. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Isin hundinuu warri amma dhuftan. Maashaallah. Wayyaa rabbiyo. Ayyee juu arrabni maal tuqa? Ilkeen maal tuuti? Jechuun sagantaatti qosi dabre jechuu kiyya. Sanumaaf ijaanee teenya. Inshaallah yoo hojiirra jiraachuu jiraate sagantaan sa'a jijjiiruu jira. Inshaallah sagantaa sanitti itti yaaddanii namuu dhuftan. Maaliif arraan tana jalqaba waan ta'e jecha if dura silaa sagantaa baasee laxxafuun qaba ture. Wal yaadachiisu namni kun sagantaa yoo eegalle malee isinis irra qophooytanii itti yaaddan anis akkaan itti yaadu jechuudha. Tamiima. Waalaikum salam. Baga nagaan dhufte. Tooma dhufte. Badhaa. Maashaallah. Dhiyaadhaa. Waalaikum salam. Maashaallah. Arraan tana bara irraa hamilee ajaa'ibaa qabdanii akkamii akka isin godhuun beeku malee badhaasa keessan. Maashaallah. Qubeen taa gizee jenne taa ilkeen waltuuti taa boora taa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bilisa Oromoo saahibii maashaallah. Akkana bara kana magaalaa hawwisiga. Bilisa Oromoo saahiba taane bar. Maashaallah. Akkana laal. Namni oguu xiqqoo waliin mufatee walit deebi'ee shariika cimaa waliin ta'a. Abshir. Rabbi jecha si jaalannaa. Ta'edaa silaa dhiifama waliin jenneemi. Abshir dhiyaadhaa. Samiiraa. Baga nagaan dhufte dhiyaadhaa. Qubeen taa harfiin taa oguu qubee taa dubbisnu. Arrabni gama duraa ilkee gubbaa hara keeysaatiin tuqa. Taa ilkee gubbaa hara keeysaatiin arrabni gama fuula duraa tuqee eegas booda gallakkisa. Tuqee gallakkisa. Hafuura abbaamoo sagalee baan ilaalla. Harka keessa qabaame. Harka keessa dura qabaa. taa afaan keessan keessa hafuura abbaamoo hafuura qabbanaa yookaan owwaa abbaamoo hin bahu. Laala taa amiin wallahi. Walumaanuu rabbiin umrii nu adeeres warra hojii turee waan hunda walirraa baree wal barsiisu nu haa godhu. Waalaikum salaamu. Yaaddaa. taa hafuura owwa abba. Qubeen taa gizee jenne hafuura abbaa. Qubeen taa qubee hafuuraati. Qubeen baa hafuura owwa abbaa. Qubee hafuuraati. Kanaafuu
maashaallah bara akkami akkaan isin godhuun beeku bara maaliin isin badhaasa taa hafuura abbaa arrabni gama duraa irgoo ilkee afaan keessaa hara duubaatiin irgoo gama gubbaati afaan keessaa gama gubbaati hojii wal tuqeeti eegas booda galla keessa irraa utaan taa okay saan takkitiin mataarra geessee jirti wanni kun ammaan tan mee warri deebisaa deebistan warri deebisaa guutuun naa deebistanii jirtanii wallahi rabbiin isaa jettanii na jaalatan isin haa jaalatu anillee rabbii jecha akkasumatti isin jaaladha wallahi laaziim maashaallah egaa obboleeyyan kiyya wanni isiniin galii yoo jiraatte isiniin galiin yoo jiraatte hin jiru maaliif isinii galtee tokko hamilee biraan keessa kaasanii silaa sa'at dalagachuu baanne ilaa hanqaal kan guutuu akkanatti isin bira bula hamilee isin qabdan kanaa wajjin takbiir deebisaa sirrii deebisuu keessaniif takbiir egaa ililiidhaas ifii bergaame amma deebisaa sirrii deebistanii jirtan akkaan gammade kanatti ifiisiif gammachiisa mee ilillii ifi olaraa warri ilillii qabdan warri ilillii qabne hoo walirraa liqeeffadhaa kooppiin poostiisan koppii.com seenaati fuudhaati ifiif ergaa nama barbaaddanirra maashaallah amin walumaanuu jabaan rabbuma amin inshaallah maashaallah egaa ililliis ifii ergaa if gammachiisaa anis giseen akkana waan argitan arges hanqaan duraan gammade daraniin gammada ogguu takbiirtaa jettan allahu akbar san daraniin gammada maashaallah wallahi akkam akkaan jedhuun beeku asiinaati ilillii qabdu takbiirtaa jiika allahu akbar jii barreessika yoo ilillii qabaannes koppii godhachuun beektu tanumaa siif hin taaneessa takbiir jii maashaallah egaa akkana fakkaatti hayyee gaaffiin isin gaafadhaa gaaffii biraatii miti akkaataan baruu fi barsiisuu akkaana itti isiniif oofu jiru kun arra jalqabaa yoo kan isinii ta'u ta'e akkanatti itti fufi jei ja'a sabboona ililliin moo ililliin aadaa fi maarree osoo hin ta'in waan ijji namaa ittiin gammaddu waan qalbiin itti dasjattu uumama rabbiiti malee kun waan aadaa jala jiruu miti waan aadaa jala jiruu miti kanaafuu ililliin waan ijji namaa itti gammaddu kanaafuu gizee harkan namni dasjaa jechuumaaf waan biraa hiika kanneefiitii miti namni akka biraatti fudhachuun malaa nuti immoo uumama rabbii waan rabbiin uumee akka qalbii namaatti gammaddu godheef jecha kanaaf waliif ol erguu jira akkasi mee namni akkaataan itti maashaallah ayyee maashaallah bakka walii gallee mi ayyee بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار egaa obboleeyyan kiyyaa rabbiin isin haa milkeessu addunyaa akhiratti isin haa milkeessu waan niyyatan hundaa'u fi tan isin hin niyyatin ta faayidaa isinii qabdu rabbi isin haa milkeessu akkuma addunyaa tanarratti diiniif kan hiriyaan teessan bikka biraa keessa jirtu isin diin rabbii barachuudhaaf bakka rabbii keessatti yeroo teessan gubaa jirtanitti rabbiin isiniif jannata akhiratti isiniif qabee addunyaa irratti khayrii hunda isiniif ifaa qabu rabbiin waa hunda isin haa milkeessu umrii isin haa dheeressu diin isin haa barsiisu isin cufaa'u sheeka isin haa godhu akkasumatti haafizul quraana isin haa godhu warra quraana rakkoo takka malee qara'ee
ilmaa ilmoo qaraayisee diinis baratee nama gaggeessu rabbi isin haa godhu. Warra hojiin isaanii hundi laaqee baramtu rabbi isin haa godhu. Rabbiin maaliin jaamee maal jeetiin du'aa godhaa du'aa inni duraa dhumte. Egaa jaalala waa hunda caalaan jaalala rabbii harkachuudha. Rabbiin jaalala isaa isin haa kanu. Rabbiin hojii teessan hunda isin irraa jaalatu. Rabbiin isinis haa jaalatu. Addunyaa akhiratti hawaasa hundaa isin haa jaalachiisu. Warra jannatul firdoos keessatti ta'ee ollaa rasuulaa ta'u isin haa godhu. Inshaallah sagantaa irraa akkana yoo taate yoo rabbi fedhe sagantaa boruutiin walitti deebi'e. Boru sagantaa irra yoon baasee akka tasaatti reebus sagantaa makriibaa fi shaayiduu akka sagantaa ta'anitti kan silaa qopheessee dhufu halga edee madheetiin ture silaa sagantaa san boruun nurraa dabarsanii borullee yoo nu mijaa'u baate sa'a tana dura sa'a takka yeroodhaan qophaa'u kottaa. Ayyee aqiidaa salafaatis kanuma qabnu garuu aqiidaa salafaa eegallee jirra namnis boru jira. Boru bikkatti dhaabne irraa eegallaa eegasiin yoo yeroo qabaanne aqiidaa salafaa itti fuuna. Kanaafuu sa'a tana dura sa'a takka duursaatii kottaa. Maashaallah egaa آمين والله ولمان ربنا ما جالته آمين آمين أيه أماف خليني سنبرا ديمو فين بردك إني سنبرا ديمو ديبا أبشر سكنتا إسني متسنا ونن تنيو سكنتا ديم تبري دبيته mana barnoota durgisee barannu sagantaan kasabamteeti pireedii akkanaa wanta daqiiqaan kanaati makaniitu pireedii akkanaati pireedii tana barnoota kanaa jira barsiisaa akkanaa barsiisa maarree jaaniiti sa'aa san irratti dawwalan akkasii deeman kanaafuu sagantaan teenya tan gaaddisa islaamaa tan sagantaa tiivii gaaddisa islaamaatis darsii fi muhaadaraas ta'ee akkasumatti qophiin adda addaa tan tiivii peejii teenya kanarra dabartu inshaallah sagantaan deemtii wulii namuu sagantaa san beekateeti sagantaa saniin hordofaa akkanatti usaniituma sa'a itti mijootitti ol baasuun haftee jirti. Kanaafuu wanni hundinuu sagantaa jala deemtii inshaallah sagantaa boruuti walitti deebina. Egaa akka sirri sagaliif cinaa isin bira amma meeqarra jira? No sagali cinaa akkattis ta'us bareeda yoo santee aqiidaan salafaa yeroo nurraa nyaadhama bakka sagalii fi cinaa akka amma jenne kanatti akka eegale sa'a tana dura sa'a takka jechuudha. Sa'a tana dura sa'a takka duursinee achirraa eegallee ilaanqa sa'a tanaa deema inshaallah. Ammaaf fixadheetiin jiraa yoo rabbi jee sagantaa boruutiin walitti deemna. Rabbi jecheettuun isin jaaladhaa nagaa naa turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.